Siyaate ya biyya koo siyaate. Ya biyya koo siyaate jirachuun na dhibee ansirraa fagaadhe. Egaa guys akkuma agartan doktarri keenya jechuudha Doktar Khadir Martuu maqaan doktara jedhamu kun itti xiqqaata. Doktora Ogwanju dhugaan isiniin jaa qabsoo keessatti seenaa Khadir Martuu namni if duuba deebi'ee jechuudha seenaa Khadir Martuu kan beene illeen irraa barachuu qabu waa hedduu takka jechuudha obsa barata bakka waa hedduu takka barata kanaaf nutilleen hedduu siyaannee jirra biyyi haalaan siyaadde wallahi an xiqqoo interview godhuudhaaf nama keessa kana gadoo beetiin ture namni kun hundi mee wellistoota kam jaalatan kana jee irra deebi'eetu jechuudha akkuma firaan nama gaafatu sanitti firaa ciroo jechuudha saayibni keenya akkuma inni gaafatu sanitti gadoo deemee gaafachuun ture nama kana keessa deddeeme wellisaa kam jaalatan jee namoonni nan gaafadhu hundi takka farati eenyu maqaan adda Khadir Martuu anumaan jaa hundi Khadir Martuu anumaan jaa beete hundi hedduun rakkee wallahi hawaasni keenya bakka irra guddisee wellisaa Khadir Martuu akkaan jaalata akkaan jechuudha garuu sirba Khadir Martuu beete sirbi Khadir Martuu jechuun sirba ergaa gurguddaa dabarsa xiqqoo yoo hoggu dhaggeeffattus hogguma dhaggeeffattu son dhaggeeffatta malee irra deebitee nin jaa hoggu jechuun dandeessu isinummaan uume guys sirba Khadir Martuu keessa yaa rabbi yaa goytaa koo sitti imaanaa miciyyoon nan jaallusanii hoggu jee maal jaame maal jaa barreessaamee komentii jalatti barreessite namoonni hedduun takka bakka sirba bootaam bakka kana namni hedduun takka gaafadheetiin ture hojjetee teenyeetillee numa jaa hundi isaa jechuudha maaliif beektanii tokkorratti kannineef hin dhaggeeffannu cal jennee gad jennee sirriitti irra deddeebinee Khadir Martuu jechuun xiinxalee waa baasa saayikolojiidhaan kutaadha bakka hogguu sirba baasullee sirba isaa nama jabaa nama gartee sammuu qabu nama barate qofaa gattaa'ee sirriitti dhaggeeffatee akka callatti akkatti waa keessaa guuruu danda'a malee hundi ni dhaggeeffata jee itti gajjee dhaggeeffate yoo caljeetuma dhaggeeffate hin galuuf itti gajjee dhaggeeffate yoo akkatti adda guure malee jechuudha kanaaf Khadir Martuu wallahi guddaa anileen hedduun jaaladha sirboota isaatti illee hedduun dhaggeeffadha bakka kana namaa hin galu yaa rabbi yaa goytaa koo sitti imaanaa miciyyoon nan jaallusanii hoggu jee maal jaa bakka kana la barreessaa beekna narraan argin hamtoonni si jabalaa fa'anii akkana jaa jecha hin dhaggeeffatu beekta tokkorratti kannee fi rakkoon sun guddaan sanii gizee dhaggeeffattan isiniif galalaal sirrii dhaggeeffadha uummata keenya akkasii